kufisanii akkuma ta'ee ka'een duuba namicha maqaa Yesuus waame sanaan lubbuun jiraachuuf yoo barbaadde lammata akkana jettee maqaa nama sanaa waamtee beekadhu jedhee cimsee akeekkachiise. Dhuguma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiif humni hundumtuu hin jilbeeffata. Seexana Lusiferillee dabalatee. Kanumaaf kitaabni qulqulluullee jilbi hundumtuu isaaf hin jilbeeffata. Gooftummaa isaas dhugaa baha kan jedhuuf. Kana booda abdii kutachuu keenya dhaggee Lusifer nu jajjabeessuu jalqabe. Turtii muraasaan duuba inni addunyaa kanarratti guutummaatti akka bituu fi gaafa sannuus warra aangoo olaanaa qaban godhee mootummaa isaa irratti akka shumu waadaan of seene. Itti aanes ilmi namaa waan babbareedaa biliclicii foon isaa gammachiisu baay'ee waan jaallatuuf wanneen kanneen oomishuudhaan harka isaatti galchuun kadhannaaf dubbii sagalee waaqaatiif akkasumas waldaa kiristaanaa deemee waaqessuuf akkasumas tajaajiluuf akka yeroo hin arganne gochuu itti cimsine. Keessattuu namoota karaa gooftaarra gorsuuf maloota sadiin ilmi namaa baay'ee barbaadu kanatti fayyadamna. Tokkoffaa qabeenyaatti yookaan birriitti fayyadamuun namoota sossobuu. Lammaffaa ulfina biyya lafaa akka barbaadaniif akka argatan gochuun namoota sossobuu. Sadaffaa sagaagalaan yookaan sharmuuxuun. Kana jechuun dubartootaan dhiirota kuffisuu, dhiirotaan immoo dubartoota kuffisuu karaa waaqarraa gorsuu ture. Ajaja kanaan duuba walga'ichi xumurame. Turtiin kiyya Lusifer wajjin kan jalqabaas kana fakkaata ture. Kanaan boodas walgahii baay'ees goonee turre. Yoo achii baanus mootittiin dukkanaa yookaan xarafaa nigist gara mana isiitti naaf feerte. Achittis daakuu foon namaa waan biraatiin walta maktee miilaaf harka kiyyattiin jigsite. Wanneen kunniin lamaanuu hiika mataa isaanii qabu. Inni miilaa kun waan namni waa'ee kiyya yaadu akka beekuuf kan na gargaaru. Akkasumas nama cimaa yeroo fedhetti gara dubartii, gara bineensota adda addaa akka simbirree, hantuuta, adurree fi kan kana fakkaatan akka of jirjiruuf kan na gargaaran yoo ta'u, inni harkaa immoo waan kamiyyuu akka balleessuuf kan humna na dandeessisu naaf kennu ture. Achiin booda gara laaboraatooriitti na geessitee teleskooppii akkasumas televezyiinii fi viidiyoo adda addaa naaf kennite. Meeshaaleen kunniin meeshaalee ciccimoo namoota gara waldaa kiristaanaatti deeman hundumaa adda baasee kan mul'isu ture. Eenyu akka dhugaan waaqessuu fi hin waaqessine adda baasuuf nu gargaara ture. Dhumarrattis kan na waliin hojjetan shamarran babbareedoo 16 naaf kennite. Isaan keessaas Niinaan tokko turte. Kan hundumaan booda humna addaa dabaladhee gara magaalaa Leegoositti deebi'e. Ergama seexanaa ta'iisa. Onnee kee keessatti wanti namaaf nahu jedhamu tokko iyyuu hin turre. Hojii irratti hirmaadhee yoosuma mana gamoo guddaa abbaa fooqii lamaa isa 5 barbadeesse. Gamoon sunis namoota keessa jiran hundumaa qabatee waliin gad kufe. Kunis kan ta'e magaalaa Leegoos keessatti ture. Balaa kana hundumaa booda kontiraakterichi hundee jabaa ijaaree hin jiru. Balleessaan kun hunduu kan isaati jedhanii birrii guddaan adaban. Garuu hojii keenya ture. Har'a addunyaa kanarratti balaan adda addaa dhaqqabu kamiyyuu namtolchee miti. Garuu kun hundumtuu hojii keenya ture. Waraanni, ajjeechaan, balaan konkolaataa, kan xiyyaaraa, kan baaburaa, kan mootoraa, kan bishkileetaa, kan fardaa, kan gaangeef kan kana fakkaatan kan namoota dhaqqabuuf balaan kamiyyuu ajaja nuuf kennameen nutti raawwata. Garuu namoonni baay'een kana hin beekan. Carraasaati waaqatti itti murteessa dogongora ebaluuti fi kan kana fakkaatan jedhanii sababa adda addaa kennan. Garuu kun hundinuu hojii keenya ture. Gaafa tokko balaa daandiirratti uumuuf bahe. Namicha reefuu gooftaatti amanee fayyee waa'ee fayyumsa isaa kan immoo namootatti dhugaa bahu bira deeme. Namichi kun nama baay'eetti dhugaa bahuun mootummaa keenyatti miidhaa guddaa kan fide ture. Kanaafuu xiyyeeffannaa kiyya keessa galche. Guyyaa tokko akka namatti dhugaa bahuuf jecha gara magaalaa Leegoos konkolaataa awutoobisiin osoo deemaa jiru. Konkolaatichi ariitii guddaan waan deemaa tureef karaa deemurraa akka goru godhe.
Achis konkolaatichis deemee muka guddaa tokkoon walitti akka bu'u godhe. Hundumti namootaa gaafa du'an namichi kiristaanaa wangeela dhugaa bahuuf deemu kun qofaan osoo hin du'in hafe. Akkaataan inni itti fayyaan hafes baay'ee dinqii ture. Yoo konkolaataa keessaa ba'us karaa duuba konkolaatichaatiin karaa meeshaan itti fe'amuun ture. Waan isin dhibu yoo achi keessaa bahus Yesuus na hambure, Yesuusiif hafeera jedhaa dhugaa bahaa ture. Kaayyoon keenya isa ajjeesuuf ture, garuu hin dandeenye. Karoora keenya nu jalaa fashalaa'e. Addunyaa irratti bifa fiilmii Vampires jedhamuun kan hojjetamee namoota baay'een jaalatama argatee hamma tokko kana mul'isa. Waan isin dhibu namni akkamitti nama dhiiga namaa dhugu, nama foon namaa nyaatu jaalata. Karaa hordoffii fi jaalala fiilmii kanaatiin namootni baay'een miseensa Lucifer ta'anii hafuurri seexanaa itti qubata. Mana jireenyaa godhatee keessa isaanii jiraata, isaaniin hojjeta. Dhumarrattis immoo isaan ajjeesee gara Si'oolitti fudhata. Namoonni baay'een garuu ammas har'aa kanas sobamaa kan jiran baay'eedha. Ati garuu nama amma na dhageessu hin sobamin. Isaan sobamtee jireenya bara baraa, mootummaa bara baraa kan Gooftaan Yesuusiif qopheesse akka hin dhabneef jabaadhu. Gooftaatti maxxanii jiraadhu. Walga'ii kanarrattis kaayyoon keenya inni guddaan kiristaanota irratti kan xiyyeeffate ture. Kana fiixaan baasuufis walga'ii addaa magaalaa Beeniinitti wal beellamnee gargarii kaane. Isa kanallee miidiyaalee bebbeekamoo adda addaatiin gaazexaa dabalatee himsisne. Haalli kun hundinuu haala gufuu takkaallee hin qabneen nuuf adeemuu jalqabe. Haa ta'u malee tasa kiristaanotni biyya Naayijeeriyaa waaqa isaanii galateeffachuun kadhannaa cimaa jalqaban. Yeroo san karoorri nuti baafan hundumtuu nu jalaa fashalaa'e. Diigama karoora keenyaa qofaa osoo hin ta'in mootummaa keenya keessattis raafamni hamaan ta'e. Kanarraa kan ka'e konfiraansiin keenyas hin hafe. Dhuguma yeroo kiristaanotni waaqa isaanii dhugaaf hafuuraan kadhachuuf waaqessuutti ka'an, mootummoonni dukkanaa'aa kan qilleensa irratti akkasumas bishaan galaanotaaf garboota keessatti qilii adda addaatti hojjetan hundinuu humna dhabu. Ergamoonni isaanii hundinuu bakka itti boqotan dhabu. Dhoksaa kana immoo kiristaanonni hundinuu beekanii cimsanii kadhachuu qaban. Dhuguma kiristaanotni aangoo waaqni karaa Yesuus Kiristoositiin kenneef beekanii osoo haalaan itti fayyadamanii addunyaa kana to'achuu ni danda'an turan. Addunyaa kanaaf Yesuus Kiristoos lallabuun fayyina kan fiduu danda'an kiristaanota qofa. Turtii muraasa duuba walgahii biraa Afrikaa kibbaatti teenya. Sana booda gara bishaan galaanaatti waamame. Yoo achi ga'u immoo ammaan booda hojiin kiyya hundumtuu galaanaaf garba keessatti akka ta'ee fi hojichi cimaa tokko tokko qofaaf gara lafaatti akka ergamu natti himame. Hojiin haaraanis naaf kenname. Hojiin haaraan kunis warra qoricha aadaa qopheessanuuf qoricha barbaachisu kennuu, badhaasa adda addaa erguu, mana kadhannaa, warra maseenaaf ijoollee kennuu, warra qabeenya hin qabneef qabeenya kennuufi fi kan kana fakkaatan hojjechuu ture. Sababa kana hundumaa goonuufis asii gaditti isiniif tarreessa. Tokkoffaa mana kadhannaa kan qopheessinuuf namni tokko waldaa banatee humna keenyaan fayyinaaf dinqii adda addaa akka raawwatuuf yoo barbaadu haaldureewwan asii gadii kan akka guutu godhama. Jalqaba irratti waggaa waggaatti lubbuu yookaan nama tokko yookaan lama nuuf kenniisaaf waadaa gala. Achiin duuba tajaajila mana kadhannaa kana keessatti sadarkaa addaarra yoo gahu akka gara miseensa keenyaatti makamu godhama. Sadaffaa irratti immoo namni kamiyyuu gara bakka kadhannaa kana seenu kophee yookaan caammaa isaa akka baafatu godhama. Kana hundumaa raawwateen duuba wantootni asii gadeen kunneen okkotee keessa kaa'amanii isaaf kennamu. Cabbii adii, lafee akkasumas dhiiga diimaa fi qoricha aadaatu kennamaaf. Waan kana hundumaa okkotee san waliin fidee mana kadhannaa san duratti akka okkotee san awwaalee gubbaa isaatti immoo mallattoon fannoo akka mul'atu godhama. Bakka bishaan adda addaatti immoo keessattuu bakka xabalaa jedhamutti waan hojii fayyisuu fakkaatu garuu kan hin taane baay'ee hojjanna. Karaa namoota lafa sanatti tajaajilanuu fakkaannee akka waan seexana baasnuu fakkeessuun hafuurota hamaa kan biraa itti galchina. Sababni isaas
diiyaabiloos baasuu hin danda'u waan ta'eef namoota lafa sanatti tajaajilanuun ajajni addaa warra gara isaanii dhufaniif kennamaaf. Akka shaamaa gabbisanuuf yookaan qabsiisanuuf akkasumas sandalaaf ixaana manatti aarfatan itti himama. Namootni ajaja fudhatan sunis yoo waan ajajamani kana godhan mana isaaniitti ni waammatan jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo re'ee faa qaluun akka cincaa dhiyeessan godhama. Cincaan kunis akka nuti dhufnee isaan fayyisnuuf kan godhamudha. Inni lammaffaan maseenota deessisuudha. Dubartootni ijoollee godhachuu dadhaban ijoollee argachuuf jecha yoo gara keenya dhufan haalota tokko tokko akka isaan raawwatan godhama. Dubartiin sun jiinni yookaan waqtiin itti ulfaa'uu qabdu ji'a nuti isheef eeyyamneef qofaa ta'a. Sababni kun ta'uufis ijoollee kana isaaniif kennineen booda ji'uma isaaniif kennine sanatti deebisnee akka ajjeesnee tajaajila keenyaaf fudhannu waan beeknuuf. Haa ta'u malee ji'oota biraatti yoo dhalatan du'uu hin danda'an. Yoo yaada keenya fudhatte qorichi isheen akka ulfooftuuf gargaarutu kennamaaf. Dubartiin maseenti takka gargaarsa barbaarsa gara ogeessa aadaa yoo dhuftu waan asii gadii kan akka gootuuf ajajni kennamaaf. Lukkuu adii, re'ee, daadhaa yookaan daaraa fi waan daa'imman itti habbaarattu akka qabattee dhiyaattu itti himama. Achiin duuba bakka isheen hin jirretti ogeessi aadaa isheen bira deemte sun waan isheen itti kennite san gara keenya fida. Nulli daaraa fooniif dhiiga namaatiin walitti makame itti kennina. Innis kanuma geessee nyaataan walitti makee kennaaf. Kana booda hin ulfoofti garuu daa'imni dhalatu sun nama sirrii miti. Kan dhalatu sun dubra yoo taate hin guddatti. Haa ta'u malee umrii ishee guutuu dahuu yookaan ijoollee godhachuu hin dandeettu. Maseena taatee jiraatti. Daa'imni dhalate sun yoo dhiira ta'e immoo tasa akka of ajjeesu leenjiin kennamaaf. Ijoolleen haala akkasiitiin dhalatan ijjumaa gonkumaa warra isaanii akka awwaalanuuf hin eeyyamamuuf. Warra isaanii dursanii du'an waan ta'eef. Asirratti akka isin hubattan wannaan fedhu sababi maseenummaa namoota baay'ee hojii seexanaati. Maaf jennaan dubartoonni baay'een ijoollee argatiisaaf jedhanii mana seexanaatti deemanii ijoollee maseena qofaa horatan. Ijoolleen sunis umurii dheeraaf jireenya gammachuu qabu jiraachuu hin danda'an. Kanaafuu warra amana dhaga'uu jirtan wanti ani isin gorsuu barbaadu ijoollee kan namaaf kennu Waaqa waan ta'eef gaafa akka isin karoorfattan ijoolleen isiniif dhalachuu dhaban obsaan Waaqa kadhataa qulqullummaan jiraatiisaan isa eegadhaa malee filannoo biraa barbaadisaaf jettanii gara mana xonqaa'ee gara mana seexanaatti hin deeminaa. Kun abaarsa jireenya keessaniif darbee kan dhaloota keessan balleessu isin tafida. Seexanni jireenya namaa gara balleessuu ijjeesuuf boochisuu malee kennaa gaarii isiniif kennu takkaallee hin qabu. Irra deebi'ee isiniin jedha inni nama balleessuu ajjeesuuf boochisuu malee kennaa gaarii isiniif kan kennu seexanni waanuma tokkoyyuu hin qabu. Waaqi keenya garuu amanamaadha. Obsiisa eegadhu. Inni guyyaa isaatti dhufee akka Haannaa Saamu'eel si badhaasa. Maqaan isaa Elshadaay Waaqa waan hundumaa danda'udha. Isaatti dhufee akka Haannaa Saamu'eel si badhaasa. Maqaan isaa Elshadaay Waaqa waan hundumaa danda'udha. Akkas akka godhu ajajama. Qaama isaa keessaa qaama tokko akka kennu yookaan yoo ijoollee qabaate ilma dhiiraa yookaan obboleessa dhiiraa hangafas ta'e quxisuu akka fiduuf itti himama. Obboleessi inni fidu sun garuu garaa yookaan gadaames haadha tokkooti kan bahan ta'uu qaba. Namni fidamu kunis harkuma nama geesse kanaatiin waan akka ilaallee yookaan mastaawotii keessatti waraanaan gaaddidduun yookaan fakkaattiin isaa akka waraanamu godhama. Dhiiga nama saniillee seexanni abbichuma ijjeessa santi deebisee itti gaafatamummaa cimaa jala galcha. Firoota isaa hundumaa ilaallee san keessa darban keessaa
nama akka du'u barbaade san keessaa gaaddiddu isaa yoo waraanu namtichi sun lafa jirutti yoosuma quumamee tasa du'a. Garuu namni gaaddidduun isaa waraanamee bakka jirutti akka du'u barbaadame kun nama gooftaa Yesuusitti amanee dhugaan isa hordofatu yoo ta'e hojiin seexanaa kamiyyuu isa argachuu danda'u. Seexanni kiristaanota akkamitti akka lolu. Efesoon boqonnaa isaa 6:12 irratti sagaleen dubbii Waaqaa akkas jedha. Haxxummaa yookaan maltummaa seexanaa akka mormuu dandeettanuuf meeshaa lolaa kan hafuuraa kan Waaqaa guutummaatti hidhadhaa. Nuti namoota foon uffatan waliin himuuti wallaansoon keenya. Garuu humnoota aangoo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkanaa keessa jiran loltoota hafuurota hamaa san waliin jedha. Akkaatuma qajeelfama Luusifer irraa yookaan seexanarraa nuuf kennameen kiristaanota loluu isaaf karoora baafannee hojiitti galle. Tokkoffaa dhukkuba facaasuun, lammaffaa maseenummaa facaasuun yookaan babal'isuun, sadaffaa kiristaanonni mana jireenyaatiif akkasumas waldaa kiristaanaa keessatti akka isaan hin kadhanneef muusuu yookaan hirriiba yookaan dadhabbii isaanitti baceessuun, isaanitti baay'isuun, sagalee Waaqaa akka isaan hin dhageenye gochuun, afuraffaa hamiin yookaan jibbaan yookaan sabaan yookaan sadarkaa barumsaatiin yookaan ilaalcha adda addaatiin wal qoqqoodisa waldaa kiristaanaatiif kiristaanota gidduutti baceessuun, waliigaltee dhogguu, wal jibbuu baay'isuun, jaalala gidduu isaaniitii balleessuu, shanaffaa kiristaanota akka hin ho'ine yookaan akka hin qabbanoofne diillaqaa yookaan bu'aa'aa ta'anii akka jiraatan godhisaan jireenya wal makaa jiraachisuun, jahaffaa kiristaanotni sagalee dubbii Waaqaa akka hin dubbifan, akka hin dhageenye, dhaga'uun akka hin jaalanne, walumaa galatti yaada akeekaaf karoora Waaqi isaaniif qabu sagalee dubbisaa kitaaba qulqulluu keessatti kan barreeffame akka hin beekneef godhisaan, beekumsa sagalee Waaqaa dhabsiisisaan yeroo isaanii bakka hin taanetti waan jireenya bara baraatiif isaan hin qopheessinetti yeroo isaanii akka fixatan, sagalee Waaqaatiif garuu fedhiif yeroo akka hin qabaanne godhisaan. Torbaffaa kiristaanotni jireenya isaaniitiin, haasawaa isaaniitiin, haala uffannaa isaaniitiin, haala adeemsaaf hojii isaaniitiin fakkeenyummaa amala gadhee yookaan amala kashlabbee akka qabaatan godhisaan maqaa isaanii xureessuun, fudhatama dhabsiisuun, akkasumas jireenya wal makaa Waaqa hin gammachiisne akka sagalee dubbisaa kitaaba qulqulluu keessatti kan barreeffame akka hin beekneef godhisaan, beekumsa sagalee Waaqaa dhabsiisisaan yeroo isaanii bakka hin taanetti waan jireenya bara baraatiif isaan hin qopheessinetti yeroo isaanii akka fixatan, sagalee Waaqaatiif garuu fedhiif yeroo akka hin qabaanne godhisaan. Torbaffaa kiristaanotni jireenya isaaniitiin, haasawaa isaaniitiin, haala uffannaa isaaniitiin, haala adeemsaaf hojii isaaniitiin fakkeenyummaa amala gadhee yookaan amala kashlabbee akka qabaatan godhisaan maqaa isaanii xureessuun, fudhatama dhabsiisuun, akkasumas jireenya wal makaa Waaqa hin gammachiisne akka jiraatan gochuun namoota haaraa silaa gara gooftaa dhufanii amanuuf jiranutti gufuu akka ta'an gochuun. Akkasumas saddeettaffaa fuulduratti fooniin namoota adda addaatti fayyadamnee isaan lolisaa fi kan kana fakkaataniin isaan balleessuuf karoorfannee irratti hojjenna. Warra asii olitti tuqi keessaa lamaan isiniif ibsuu barbaada. Tokkoffaa fooniin loluu kan jedhu meeshaa televezyiinii fakkaatu kan addaanaaf kennameen lubbuu haaraa gara gooftaa warri Faarisaawiyyoonni yookaan gubbaan isaanii kan kiristaana fakkaatan garuu kan fakkeessanii seeraaf sirna callaa raawwatisaan jiraatan, kan humna Waaqaa hin qabne, kan morman isaan warra keenya hojii keenyaaf nu gargaara waan ta'eef isaan hin lollu, isaan hin tuqnu. Achiin booda dubartoota leenjii addaa fudhatanii nu kiristaanaatti ergina. Achiin immoo isaan waldaa keessatti akka isaan maastikaa corqan, akka daa'imman boochisan, akkasumas akka namootni sagalee Waaqaa hin dhageenye mala adda addaa fayyadamu. Foon qofaa osoo hin ta'in hafuuraanis sabni achitti walitti qabame sun akka waaqessuu hin dandeenye, sagalee Waaqaa dhaga'uu hin dandeenye, hirriiba yookaan muusuu akkasumas dadhabbee itti buusna. Hubadhaa, manni Waaqaa mana kabajaati. Mana kabajaa kan sagaleen Waaqaa itti himamu kana dhiisaati mana nama kabajaattu, nama kabajaa duratti bakka kabajaa kan biraattis maastikaan hin corqamu. Kanaafuu namni osoo hin beekin kana godhaa turte akkarraa jalqabii araaraan deebiitii namoota biraallee deebisi. Nama na dhaga'i, yoo ati sagalee Waaqaa haala gaariin hordofta ta'e dubartoota keenya ergaman keessaa tokko alatti si eegdee nagaa si gaafatti.
yookaan badhaasa wayii keessattuu waan ati baay'ee jaalattu siif kenniti. Hiriyaallee siif ta'uu barbaaddi. Yeroo sitti dhiyaattee hiriyaa siif teetu kana waan foonii yaada foonii sitti facaastee sagalee waaqaa ati baratte kan keessa keeti jiru si keessaa balleessiti. Tajaajiltoota tokko tokkotti immoo akka nama kiristaana reefuu gooftaatti dhugeeffatee of fakkeessitee dhiyeenyatti namni ishiin beektu akka hin jirre itti himisaan adreesii yookaan bakka jireenya isaa gaafatti. Gara manaalleetti gaafa si affeeru kennaa addaa qabattee deemisaan yaada qalbii isaa bitti yookaan fudhatti. Innillee immoo badhaasa addaa nama waaqa jaalaturra naaf kenname kennaa jaalalaati jedhee akka fudhatu taasisti. Haala kanaan isa bira turtee ifni Kiristoos akka keessatti dhaamu hojjetti. Dhumarrattis yoo ifa Kiristoos keessa isaa jiru hojii fedha foonii adda addaatiin dadhabsiisteen booda gara mana isaa dhufuu dhaabachiistee gara nama biraa karaa waaqarraa gorsuuf yookaan miliqsuuf hojjechuutti deemti. Kiristaanotni sagalee waaqaa akka hin dubbifanneef akka hin kadhanneef irratti hojjetiisaan abdii isaan waaqarratti qaban balleessuuf gara mana xonqaa yookaan mana seexanaa akka deeman gochuun achiin immoo akka isaan dukkana cimaa keessa seenan goone ajjeesa. Irra deebi'ee dubbisaa dhaggeeffadhaa isa kana. Badhaa kiristaanotni sagalee waaqaa akka hin dubbifanneef akka hin kadhanneef irratti hojjetiisaan abdii isaan waaqarratti qaban balleessuun gara mana xonqaa yookaan mana seexanaa akka deeman godhiisaan achiin immoo akka isaan dukkana cimaa keessa seenan goone ajjeesa. Inni lammaffaan isiniif ibsuu barbaadu immoo konfiraansii hafuuraa gurguddaa qophaa'u irratti fooniinis hafuuraanis keessatti argamuun waliigalteen akka hin jiraan irratti akka hojjetan godhama. Maaliif jennaan kiristaanotni yoo tokkummaaf jaalala qabaatan humna addaa argatu. Yoo akkas waliigalanii gooftaa isaanii yaammatan hojii keenya nu duraa barbadeessan. Kanaafuu immoo haga dandeenyetti akka isaan walii hin galleef irratti cimsinee hojjanna. Waliigalteef jaalala walakkaa isaaniitiif balleessinee wal jibbaaf wal qoqqooduun isaan xexeerree isaan balleessina. Osoo isaan nu hin dursin isaan dursiisaa hojjanna yoo maraa. Kiristaanotni akkamitti akka beekaman. Namni dhugumaan Kiristoositti amanee kiristaana dhugaa ta'e tokko kitaaba qulqulluu harkatti qabachuun yookaan hirmaannaa cimaa sagantaalee hafuuraa adda addaa irratti taasisuun osoo hin ta'in ifa addaa sababa Kiristoositti dhugeeffatan irraa kan ka'e kan argatanii fi naannoo mataa isaaniitti ifa addaa marsee jiruun akkasumas ibidda cimaa naannoo isaanii marsee jiruun beekamu. Kiristaanotni yoo deeman ergamoonni waaqaa isaan wajjin inni tokko karaa mirgaatiin inni kaan immoo karaa bitaatiin tokko ammas karaa duuba isaaniitiin isaan marsanii adeemanuun argina. Kanarraa kan ka'e gara warra akkasii kana itti dhiyaatuun guddoon rakkisa. Warra akkasii kana karaan nuti isaan argatuu dandeenyuun akka isaan cubbuu hojjetanuuf isaan kakaasuunii fi qaawwa adda addaa uumuun haala isaan cubbuu itti hojanii karaa waaqarraa kufan haala mijeessuun. Namni kiristaana ta'e tokko yoo konkolaataa konkolaachisuun isa arginu balaa isatti buusuuf yoo karoorfannee itti deemuuf jennu ergamoota waaqaatiin isaa marfame arginee sodaannee duuba deebina. Namni kiristaana ta'e tokko yoo konkolaataa konkolaachisuun arginu yoo mootora oofuun arginu balaa isatti buusuuf yoo karoorfannee itti deemuuf jennu ergamoota waaqaatiin isaa marfame arginee sodaannee duuba deebina. Oo kiristaana dhuguma karoora akeekaaf kaayyoo waaqisaaf qabu osoo beekee jiraate silaa dhugumaan cubburraa of eeggachaa akka barsiisaaf sagalee waaqaatti jiraatisaan waaqa isaa gammachiisaa jireenya injifannoon guutame jiraata ture. Kiristaanota amantii isaaniirraa duubatti deebisuu. Ani yeroos Luusiferiin hoogganaan godhamee waan muudamee jiruuf dubartoota akka ergamtootaatti naaf kennaman kana gara waldaa kiristaanaa lubbuu qabanuutti erga. Dubartoonni kunniin baay'ee kan babbareedan ta'anii uffata baay'ee babbareedu uffatanii waan gaggaarii dibatanii deemisaan akka nama haariyaa gooftaatti dhugeeffatu ifi fakkeessisaan gaafa yaamichi lubbuu haariyaa godhamu gara duraa gara waltajjiitti bahan. Sagantaa saniin booda nama tajaajila isaa barbaade of fakkeessisaan lallabaa sanitti dhiyaatanii dubbisaniin. Lallabaanis nama haariyaa gooftaatti dhugeeffate waan jaalatuuf qabatee gara mana isaatti waliin deeman.
tajaajilaan sun yoo kennaa hafuura adda baasu yoo hin qabaatin